Ada sih hujii barbaaddattu niin kannaaf. Anda kana nakkamtiin harkaan qabatu. Qabadhu waa. Maal nama bitan fadhani kanaan fadhamanii hin fadhamu. Hojii ittiin barbaadadhu hojii isaanii. Fudhu deem gaa kanan godhatini. Kana fiddanii dagatte. Qabadhu deem. Hofro dagattani. Ulee yoo narraa barbaadu baattee kan irraa deem. Kai deem. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata jaalalaaf kabaja, ummata qashtii. Obboleetti teenya ta dhukkubsanii. Alhamdulillah nurraa fayyitee jirti. Amma erga fayyitee guyyaa 4-5 akkana geenye jirra. Nuti gaa akkuma beekamu daawwattoota fi hordoftoota keenya namoonni tokko waan fedhan ajani malee nuti nama rakkataa gargaaru kan qabnutti dadhabanne dhugaa dubbachuudhaaf nama lama qofaan nu gargaare hamma yoonatti. Nama lama qofaan nu gargaare. Sanirraa kanaaf immoo nuti ifumaa keenya itti rakkannee namni kun akka yaalamu taasifnee amma nurraa fayyitee jirti. Amma kanaafuu erga fayyitees mana kana taa'u ittiin dhiisu. Maaliif ni beektanii nadhoo kanaan dura nu bira dhufaa turte anaa fi saadaa gidduutti shira yaadu rakkoon gidduutti uumuu saadaanis wal dadhabuu kanaas hin barbaadu fayyite tiraanspoortii kanneefi deem kanaanis hojii ittiin barbaadadhu nagaatti jechuuniif deema. Maaliif akkana jechuuniif deemta jechuun keessan hin oolamu qaata waan biraa eegatte matunis amma isiin mana taa'insaa keessa jirti ani mana hirribaatiin jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya yeroo inni kutaa hirribaa dhufu kutaa hirribaa keessa hin jirtu mana garanaa kana jirti yaameetiin narraa fayyitee miti bakki sun dhukkubuun jira yoo barbaadde hin jiru jetti yoo barbaadde immoo ni jira jetti isiinu waan sirraa ba'us walumaanuu ka waliin daawwannu ta'a. Seni kottu. Akkam? Fayyitee? Maal hin ta'e? Jechuun fayyita qulqullooyte amma. Maaliin qulqullaa'ina hangat? Ati akka taate quban qabdu jechuudha. Maal akka taate maal hin ta'e? Salaamu alaikum jennee daawwattoota. Daawwattoota kami? Daawwattoota kabajamtoota ilmaan Oromootiin salaamu alaikum fayyeetiin jira kunoo sadarkaa kanarra geetiin jira jiin. Maal taate? Si dhukkubaate? Har'a nagaan qabdu maal? Anan dhukkubu si dhukkubu malee. Ni haraarte nama fayyite. Maanna dhukkubaan? Maanna dhukkuba fayyaan qaba? Maal kun? Qamisaa dharee? Eessi deemuu fi baalxoo uffattanii baalxoo mooffatta mana keessa jirtu. Baaltu maan firaa qaba gisee hirribaa ka'oo qabbanaan jira. Qabbanaa jira. Kasallan qabsiifadhu. Kasalli ni jira dee. Qabbanumaan jira sanumaa kan kaadhu. Fayyisee nagaa taatee jirta. Maanna dhukkuba duraan? Maanna dhukkuba? Sirraan galle malee. Maanna irraa galle? Maaliif laal harki nagaa si qabaree keessumaa na bira dhufe? Keessumaa na bira dhufe? Amma wanni ni isin jechuudhaaf kaameeraa kaayyadhe kun kaameeraadha. Ichi laal. As laali as. Duuba yoo maaliree? Maaliree sama maaliree kana? Maali si? Kun kaameeraa jedhanii dhaggeeffadhu. Hin fayyine akka laata maanna dhukkubee hin fayyine naan jette si duraan? Maanna dhukkubee akkana naan jette maaliree as na teessiftuuf tunuu naan galleeni maali? Wanni as teessisuuf moo? Dura guyyaan alaasiin tokko yaaltu. Guyyaan beeku boon. As eenyu si fide? Beekuun. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya duraan fayyitee qulqullooytee jeetiin manarraa baasuudhaaf ka'ee hojii barbaadee hojiitti galchuudhaaf ka'ee sun hundinuu hin taane qulqullooyne. Maana arrabsita? Maaliif si arrabsu jiran? Maaliif na arrabsita kaamu kana? Yallaa fi maanta na daawwattootaan achi ilaaliiti kaameeraa keessa fayyeetiin jira galatoomaa warreen yoo fayyaan qabaanne siyaa fayyisu qaamaan warri maallaqa naa ergitanii yaaddoon ittiin na yaales galatoomaadha
Maallaqa na Jedhin ergani. Eenyu maallaqa na ergan takkaan inni maallaqa na ergine. namni maallaqa anarratti erganii jiran si yaala. Afet maali wal bayna khalaas maallaqa kiyya naa kanni gaa. Maallaqa nama firqiyaa si erge. Jechuun fira keessa miti. Khalaas naa kanni. Oromoo daawwattoota keenyaa Oromoo daawwattoota keenya. Naa kanni maallaqa kiyya efa namni sitti erganni maal ta'eessa? shamarran keenya su'uu jirraa maallaqa erganii itti yaalii obboleessi keenya. Naa kanni hin jeeban. Naa kanni. Naa kanni. Naa kanni. Si yaalee bar. Maan naa yaalti maallaqa maa ona garreen. Mee maallaqni qabooni shantaa kiyya keessa illee waan jirani. Maallaqa shantaa kiyya keessa waan jirani naa kanni gaa hin beekoni. Atillee maallaqa kiyya nyaachuu eegaltee moo? Maallaqa kee maaliif hin nyaaddan? Namni hundi hin qabeenya makiyya ni jalaa hata maalisa? Waan namni Maallaqa erga kee maallaqa namni erga ittiin si yaale. Risiidii si hin garsiisa. maali risiidiin beekoni naa kanni maallaqa kiyya inni maal ta'e? Akka bireemmas. Akkam? Asuma fayyitee Wayi maanna dhukkubaan? Maallaqa makiyyaan barbaadanii fi maallaqni kiyya sibirra jiraate shantaa kiyya fuullaadha. Anamma dura wanni kaameraa kaayyadheef fayyitee qulqullooytee kalaas deemi hojii barbaadadhu yoo hojii dhabde immoo anaa barbaadee hojii si galchaa jeetiin duraan asiyaan ergammoo qulqullaa'inii akka adureedhaa jette haaya. Digalee? Ittiin jaartii ta'e arrabsa kamana jirti mana arrabsitan. Maal jaasuutu? Jaartii ta'e siin tagama teessan. Deema arrabsa ka. Wayi. Maal jechuudha? Namni mana fi nama. Amma maallaqa siifiin kannaa dallaalatti duraanuu ni beektaa sitti hin biyya sana narra beektaa deemtee hojii barbaadattee seenuu qabdi. Gaar maal akkana eeyda? Tokko farratti wani nuti gorsumma salaata salaatuu qabdi. Siinatti hima? Quraana qara'uu qabdi. Ajaa'ibaa. Siinatti maali? Ayiwaa. Abbaa kiyya seete. Aniin kun nama si jalatti cinqanii siif jecha rakkadhee intalli kun intala Oromooti. An Oromoon si fakkaata gisee na laalta. Intala Oromooti miskiina nama as keessaan qabdu jeetiin jetti rakkadhee nama lama qofaan na gargaare malee maallaqa kiyyaaneen si yaala. Naa kanniin jeebar kanummaa namni lamaan si ergisan. Waan ittiin hojii barbaadatu siifin kanna. Deemuu dandeessa. Si jechaan zaaras asirraa ari'ee muyyoo ganda keenyaa takkas si jechaan ari'ee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa waan isin hojii barbaadattu niin kannaaf as ilaala. Kuni taqriban $50 ga'a. Maallaqa akkanaa kanaan akkamittiin harkaan qabadhu? Harkaan qabadha. Maqaa kiyya nan beektu bara nasuudha. Asuudhee. Maaliif yaasuun? Lamaa miti. Maallaqa akkanaa kana kam godhan? Kam feete maallaqa? Maallaqa hanga kana moo? Maal namaa bitamu? Qabadhu gaa. Maal namaa bitan fadhanii akkanaa kanaan fadhamanii hin fadhamu. Akkam. Hangana fagoo. Maal jechuun? Hojii ittiin barbaadadhu hojii seene. Ittiin bataataan bitadhu nyaata. Bataataan bitadhu nyaata. Bataataan bitadhu. Lakki fudhadhu. As dhagaa. Waan irraa hafe osoo hin taane maallaqa kiyyaan kiishaa baafadhee hojiin barbaadadhu jedhee kenneef. Fudhadhuutii deema. Fudhadhu deema. Sa'aatiin kuni. Fudhadhu deema gaa kanan godhatin hidhi. Oo. Waan jettee na fiddanii dagatte. Qabadhu deema. Koo fudhadhu deema tummaanu. Lakki ta'iisi baalgummaa dhiisi. Garuu baala Ati maal jettee na fidde duraan mana kana? Garuu baala keessatti. Qabeenya kee waan hunda ibsaarraa siifin fudhattee na fiddeemi. Laala amma fayyiteemi. Kana booda uleedhaan walii galuu hin dandeenye barbaada. Olee maaliif na tumtaan na dhalte moo na guddise? Maal jettee na fiddeen siin jee bar? Siin dhalche. Siin dhalchee? Maal na dhalchite? Siin dhalche. Intala kooteef. Ijoollee ni qabdaa bar na gattee? Ni dagatteet? Anna guddoo tanaan hin dhaluu dandeessaa? Amma fudhattu hin barbaaddu? Hin barbaadu een maallaqa maal jettee na fiddeet? Qabeenya kee ibsaarraan si fudhattee na finne? Ammoo. Ati maraattee mana kanatti akka taa'aa turte otoo nuti garsiise irra deebitee maraatte garuu sin garsiisu.
Maal naan jetteen na fiddeen jee bar. YouTube keessa seeniiti ilaali yoo barbaadde. Amma fayyite. Maallaqa geessaa irraa naaf futamu naan fuute yookaan dhaqeetiin irraa fudhadha. Naaf irraa futamu irraa naan fuute. Ibsaa duraanuu sodaattee ala baatee ala rafu jirtaa Hin sodaadduan. Hin sodaadduan. Qabeenya kiyya maal jetteen na fidde irraa Ana amma ibsatti sin dheyne nagaan mana si fide jiraatte fayyite deemuu dandeessa. Sitti beekin jira. Maallaqa kiyya irraa naaf fidde moo naan fidduree deemtee? Maallaqa isaan irraa si fide. Kalas kee deemee raafte duree. Eessatti deemtee irraa fidette? Bakka inni jirutti kaa? Ati hin fayyinne qoye malleeti. Maaltiif hin fayyi? Maal na dhukkube duraan? Duraan ni maraatte ka. Maaltu na maraatti? Wayi nama fayyaa lafaa koo ganuma kana lafaa kee jirtu lafaa kaate ni maraatti maaltu fideetu? Akkamitti akkana naan jettan? Maraataa saniifuu dawaan qaba. Maraataaf dawaa qabda? Akkamitti maraattu naan jettu? Yoo dawaa maraataa qabaatte isin nyaadhu kaa kun ammayyu. Ammayyuu xiqqoo asirratti hafanii jira. If nyaaddu? Atiif maraataan saa walleenu? Harki qubni kun meeqama? Tokko. Kunoo? Tokko. Walirratti meeqa? Lama kaa? Hayyee kunoo meeqa kunii fi kun? Maali gaafiin akkanaa lama? Afuri? Afurii walitti? Kan irra daballee Sama gaafii kutaa tokko zeero kilaasii biratan nama gaafata. Ayiwa fayyisee jirti galatooma congratulation isinillee warri rakkattanii duduukaa cinqamaa turtan galatooma fayyisee jirti. Amma kanaafuu fayyiteeti. Maal na dhukkubaa minarraa dhufta'e? Hin fadoo maallaqa feeti deemnaaf dhiibsarraa yoo naaf iddeessam naaf dhubannan hin deeme. Karaan hin beekaan mire? Karaan kan hin beeku hin agarsiistaare? Hin deema karaan hin beekaani. Inni kam ta'uu silaatu fayyaan qabdooti silaatu. Kalaas deemi kan irraa beeku. Kaayis hin deemare? Kalaas maallaqa naa kan gaawwan namni sirriitti ergisan? Anumaatitu balaa fidhale. Silaan sitti himuu baadhee? Naa kan kaayaa kan namni sirriitti ergu. Fayyaa qabdaa woomata akka illee huntaana silaan siin jee kaasee deemtan. Ana amma shantaan kiyya qullaa waan takka hin qabu waan hin gabbee buskutaa bitatu hin qabne akkamittiin deemaa mi'eeffa namni maallaqa naa erge naa kan. Ana amma si jalatti cinqame galata dhabeemi. Ka'iiti gara ibsaa keetii deemu. Ibsaa keetiis gara ibsaa keetii deemuu dandeenya. An si cinqame si jalatti cinqame si jalatti mararfame arranfame si yaaleetiin jira. Gara ibsaa keetii deemuu dandeenya. Baran ibsaa jaaladheetiin kan inni itti heeru. Jaaladheetiin. Maal osoo jalan nama yeroo. Na barbaadee laanne jala bakkaanan dhaabbadhu hunda dhaabbatee bakkaanan oole bakkaanan bulu bakkaan gartee an arra dhaqee laal guyyaa lama moo sadii torba moo kanatti deebi'e. Halkaniif guyyaa wallaalee. Na jala olii gata soo akkasi deemuutiin ni maraata jee boodarra firaa itti heerume mire. Ayyee. Ammaasillee bulchaati itti heerumi naan jaa gaafsan saahiba isaati bulchaa tokko. Beekullee hin beeku. Bulchaa sani. Itti heerumi jee hafna godheetiin akkasitti itti heerume malee jaaladheetiin. Amma kanaafure. Duuba kanaafuu maallaqa hiyyoo irraa naan fuune kan namni sirra naa erge naa kanni awaan hin bakka dhaqe hunda. Kalaas namni. Kaan na dhibe. Isin dhiirtii himan kuni. Maalla inni narratti argame isin jiru. Asiin maraatee isin jirtu. Aniin alarraa fuudhee as fidee isin jirtu. Ammumaan tana asuma gabbuuteeti. Kalaas ka'ii deemee. Ati maallaquma kana jecha bakka irraa na fiddee sina kaaddee kaamiraa kaayyattee qabeenya kiyya na kaadu deemta. Taniin maraadhee tana garuu beeku waan maraanne fayyaan qaba. Ammaan tana laal dubbiin irraa dhiisi maallaqa kiyya naa kana. Waa'ee ibsaa suutan. Ulee barbaadda ammas. Isin wanni na dhibe dhiirtii amantuun hin dalagu. Yoo narraa barbaadu baattee kan irraa deemu. Isin dhiirtii amantuun hin dalagattani maallaqa. Kai inarraa deem kai. Hin deemu. Kai. Hin deemu. Kai. Kai deem. Welcome yana jabtee. Deem kai. Ulee fidee deemu jechuudha. Hin deemu kan waan fayda fidda malee hin deemu hin deemu. Hin deemu kan maallaqa kiyya naa kanatu malee. Waan fayda fidda malee hin deemu hin jeebar. Waan fayda fidda. Waan fayda fidda hin deemu asi. Maallaqa kiyya naa kan. Hai daati maqaa kiyya maallaqa ol qabattee nyaatu jirtaa'u ajaa'iba mee usaa isin. Hin deemu sin jedhe hin deemu yammadu yaartii jetillee hin deemu. Waan taana hin haasayin. Hojii nyaatanii hojii kuuftanii hin deemu naa. Waan taana hin haasayin. Hin deemu hin deemu. Hin deemu. Ana amti deemu nama biraa sobi kabira. Nama biraa barbaadu. Ati diibetti akka bultiin kiyya diigamu barbaadu. An bultii feenan naquun. Kalaas deemi kaa fayyitee mire. Maallaqa kiyya naa kan hin deema. Isiin siibetti harkanii guyyaa wallaalteeti jala cinqabtee anaa waliin si wajjin osoo kana dhaabbannu. Isin hin dalagattanii mushkilaan ta'e isin dhiirtii amantu maallaqa dalaamaa nyaattan. Maallaqa dalaa. Maallaqa dalaa gaadhee hin beeku.
beeku jaabar jinummaan attaa'u. Akka maallaqa dhalaa maallaqa dubartii afaan kiyyaaf kaa'in beeku. Sitti meera. Deemu qalaasanis. Ati dhukkubnaan waan namni erge ittiin siyaaleetiin jira. Nama saniin ati maaliif wal beekta? Anaa wal beeka malee? Namni ati wal beektu miti namni itti maallaqa na ergu maali? Jechuun ati maraattee Maan nama raattan? Si maraatte? Jaafi sagalsii wal fakkaattee dukkana keessa ija kana baaftee deemtu kana si arganiif ifiin gargaarsisiyanii anatti ergan. Si ergan jaama. Ittiin si yaale. Kalaas fayyite galata galchi. Maalin galata galchaa duuba maal ammaan tana galatoomaa jettuun daawwattoota. Daawwattoota beekamoon daawwattoota warri yaadaan na gargaartan warri maallaqaan na gargaartan. Inni maal ta'e maallaqa keessamii qalama dibiiti maallaqa naaf fidiyanii. Asu maal taate? Ati maal taate? Ati maal taate si dhukkuba? Keef inni akka hin jirteen akka baltaa'u teessee. Fayyuu keetiitis niin gammachuun qaban. Hoi ajaa'ib! Maan na dhukkubeen siin jechaa jira bar. Maan nama raatteen jirtu si jala karaa kana deemaa dhufeemi. Halkan namaaf ganamatti maraadda. Yeroo baay'ee gaaromni an hojjedhu waan biraa ta'eef anaa deebaa jira. Maan naa hojjetta? Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma mana keenya fiddee duuba deemtee maallaqa raasii fuudhan jette naan fuudhe. Akkuma gaafa tasliim rakkoo keessaa baasee bira fidee rakkoo san hundaa'u waa hundan irratti raawwattes ni beektani. Amma saadaan dhuftee yoo kana dhageeyse anaaf saadaan wal finne masitti. Kanaaf afaan qabadhuutii taa'e kalaas. Kabadee taa'ame? Hundi baddoyyoo. Maal jechuudha? Akkam ta'u jirti? Qabadee mara. Akkana qabadhuu sin jeen. Waan hin taane afaan hin haasa'iniiti. Calla jitaan sin jeen. Dubbatiin naan jette waan attaase. Raawwan. Taa'e naas kan maallaqa kiyya boo. Maalani? Naa kan maallaqa kiyya. Naa kan na kakalaas hin deema. Maallaqa kamiisii kana? Maallaqa kiyya naa kan hin deemaani. Anaa sitti maallaqa kana quba qabda? Way ajaa'iba ree. Khalaas namaa sirratti ergee sitti manii mana keetiin jiraan ree. Khalaas naa kan ree. Naa kan siin deebar. Ati bakka farratti ibsaa wajjin kadaaba kiyya nyaatee uffisi. Anaaf ibsaa waluun beene. Naati ibsaa waluun beene. Si gurgureef daaba sanuu. Ibsaan bakka itti gurguran hin beeku. Ibsaan miskiina laal. Haala hin beeku bakka daaba itti gurguran hin beeku. Ati amma dubbii keetirraas hin laalu. Garuu dubbii keetirraas hin laalu. maal jettee Oromoon argee dhageesse galanni mooyyee maalii jennaan darbaadha. Laal itti tumatanii akkan dhiibanitti mul'ata. Kanaafuu ani ajrii sirra barbaaduuf himutan. Way ani gara toomii sirra barbaaduuf himan. Ana sirra barbaadere? Ana sirra barbaada? Jechuun barbaadus dhiiftus an kan hunda wanni hin godheef siif jechaa mitan. Maaliif nama rakkataa tokko waytaan arge? Aboodii marakkootii hin beeku siif inni maal teessa? Naa kanni maallaqa kiyya siraan deema sinjee? Fayyaa qabda ammatti. Maallaqa kiyya naa kanni sinjee siraan deema. Ansi dhukkuba malee na kun guutuun meeqa ol irratti? Si. Kunummaan kunu si. Hin beeku ani. Kayinaa kanni. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya yoo beekaadhaan beecheesuma osoo wanni sun keessa hin jiraatin yoo kana godhatte nama kanarraa isa deena dhiiroo. waan hin taanetti ta'uu deema. Ani ibsaanis waliin beeku. Daabaan ibsaan fuudhee na fidees hin jiru. Ani ibsaan waliin beeku. Isiidha namni an kararratti arge. Isiituu na yaame fuudhee mana fide. Haati manaa yoo dhageesse kanaaf kana gidduutti amma mana hin jirtu malee balaa bu'u. Kanaaf obboleettiitii dhiifama naa godhii callisii taa'e. Ijaan isin laallee nakkaati. Maan callisee ta'a? Ijaan laallee jeetti qotan nakkaati. Maaliin callisee ta'an jiru? Nagaatti daawwattoota keenya.